Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nu bira hunduu nagaadha. Egaani gara YouTube chaanaalii kana baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Kun dhaloota gaarii show kan jedhudha. As jalatti wantoota garaagaraatu darba. Guyyaa irraa immoo bilbila keenya qofaa fayyadamuun akkamitti akka YouTube qarshii hojjetu banachuu akka dandeenyu mana keenya teenye qarshii akkamitti akka argachuu dandeenyu haala salphaadhaan ilaalla jechaadha. Kanaafiyyuu gara hojii isaatti dabarra. Jalqaba kan nu barbaachisu YouTube kana banuu fi email accountidha jechaadha. Email account warroonni qabaatan qabdu, warroonni hin qabne immoo emailii bananna jechaadha. Emailii akkamitti akka emailii bannu ni ilaalla. Fakkeenyaaf emailii ani qaba, garuu isinitti agarsiisuuf jecha karaa garaagaraatiin ni banama. Google jala seentanii create new account kan jedhus ni jira. Kana malee amma asirra emailii ni argitu. Isaan kun emailii ni jiru. Garuu ani emailii ka haaraa banee tanan isinitti agarsiisa jechaadha. Kana haaraa kana immoo banuu fi akkamitti akkan banu isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf add another accountidha. An biraa akkan banu jechaadha karaa Google. Daqiiqaa xinnoo eegaa barbaadaa jira jechaadha gara Google na galchuuf. Kun amma dhufe asitti argitanii create account jedha jechaadha. Isheen tuqa for myself fi to manage my business dha. Asirratti kanaan ni tuqna. Amma dhufe jechaadha. Amma first name isa jedhu irratti kan barbaadan ni barreessitu jechaadha. Fakkeenyaaf ani maal jedhu fakkeenyaaf isinumatti agarsiisuuf jechaadha. Oromiyaan jira. Oromiyaa last name kana immoo biyya koo achi next jira jechaadha. Amma argitanii asitti amma guyyaan ni dhufa jechaadha. Asirratti umuriin 18 ol ta'uu qaba jechaadha. Guyyaa kana anuma barbaadan ji'as immoo asirratti anuma barbaadan gootanii yeroo 18 ol akka ta'utti 1996 fakkeenyaaf akkaan isaaniitti waan ta'eef amma meeqarra jiru 20 irra miti. Kanaaf 24 fa'aa jechaadha. Jenderii dhiira yoo ta'e dhiira, dubara yoo ta'e dubaraa fi female jechaadha. Ani dhiira waan ta'eef meeliidhaan dabarsa. Kaza next jira jechaadha. Amma kun akkasitti naa dhufe akkamitti akka ta'u jechaadha. Amma emailiin keenya yoo nuti barbaanne asirratti isa sadaffaa kana irratti emailii nuti maqaan emailii keenyaa sun maal akka ta'u garuu lammaffaa kana irratti hin filadhaan jechaadha. Biyya koo Oromiyaa isa jedhu kana jechaadha. 586@gmail.com jedhu kana yoo filadhe next jiraan jechaadha. Ani inni nuuf kaa'e jechaadha. Yoo kana immoo paaswordii keenyaa jechaadha. Paaswordii kana immoo paaswordii strongii ta'e yookaan strongii kan ta'e kaawwadha. Lakkoofsaa fi 8 ol ta'uu qaba jechaadha. Lakkoofsaa fi wanniidhaan kaa'uu dandeessu. Ani isinitti agarsiisuudhaaf jechaadha. Ammas isinumatti agarsiisuudhaaf maal jira. Ani ka isinumatti agarsiisuuf isin ammataa keessanii keessan ani barreessu miti jechaadha. Isuma asii kana immoo deebi'een gaditti konfirmi godhaa jechaadha. Yoo ilaaluu barbaadan akkasitti ilaaltu jechaadha. Kanadha. Next jennaani jechaadha. Ammas next jennaani amma dhufe kun Itoophiyaa keessa jirra. Beekaa lakkoofsa bilbilaa keenya gashinaa jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa gashinaa. Lakkoofsa bilbilaa kana immoo
irratti ani simbira jiraachuutu simbira yoo jiraate ani simbira jiru galchaa jechaadha. Maaliif verification code nuuf ergama waan ta'eef jechaadha. Ani kan na bira jiru duwwaa 9 gashee next hin jiraan jechaadha. Ammas next hin jiraani. Bakka fudhateera jechaadha. Isin biratti tarii amma duubatti toona next hin jedhin bakka bilbila gashinitti wanni isin gaafachuu danda'a. Verification code isin jechuu danda'a. Koodii bakka isin ergetti gashuu ni dandeessu. Amma ayagirii jennaan jechaadha. Hundasaa ani isaan asiin gadii kana dubbisuun hin barbaachisu. Ol garuma bunne ayagirii jennaan jechaadha. Amma email account bannee jechaadha. Email account bananneerra yaa'u ka ni beektu connection biyya keessa amma banneerra jechaadha. Egaan duubatti deebina. Amma gara YouTube seenna jechaadha. YouTubein kunooti. Gara YouTube erga seenneen booda tuqna. Amma fakkeenyaaf yoo isin haaraa taatanii asitti mallattoo isinii fida jechaadha. Mallattoo tokko isinii fida. Mallattoo asitti profiiliin hin jiru waan ta'eef profiiliin keenya kana nuu fida jechaadha. Iddoo kanatti iddoo argitan kanatti ni fida. An keessan akka kanatti fiduu dhiisuu danda'a. Kun duraan an banamedha. Yoo kanaan amma yeroon isa tuqu emailiin dura bane sun maqaa suni ni dhufa jechaadha. Waan isiniif hin galle komentii jalatti barreessuu ni dandeessu jechaadha. Kun argitani no channelidha. Oromiyaa biyya koo kan jedhu dhufe jechaadha. Isan tuqa. Isinitti agarsiisuudhaaf jechaadha. Kanaan amma bane. Kun akkasitti dhufa jechaadha. Iddoo keessanitti 0 ishii kana haala kanaan dhufa jechaadha. Yoo kana ishuma tuqna jechaadha. Yeroo tuqnu your channel kan jedhu nu geessa jechaadha. Kun amma asirratti amma kan nuti bannu jechaadha. Oromiyaa biyya koo maqaa yoo barbaadan amma jijjiirrachuu dandeessu jechaadha asitti. Jalqaba Oromiyaa biyya koo jennee miti. Amma Amboo biyya koo yoo hin jedhe nan danda'a jechaadha. Asirratti jechaadha. Kana jijjiiruu danda'a. Amboo biyya koo jedhee asitti create channel ishii jettu kana ni argitu. Create channel kan jedhu isheen tuqa jechaadha. Kunoo create channel bakka amma YouTube banne jechaadha. Amma YouTube mataa keenyaa bananneerra. Kanaaf asitti ilaala create video jedha. Iddoo kana create iddoo kanarratti maal goona? Iddoo kanarratti video gadhiisnaa jechaadha. Video immoo yeroo gadhiisnu kana tuqna. Yookaan immoo video akka gadhiisnu asis jira. Kunoo kan nuti tuqne kuni riikardii ammuma riikardii goone kan gadhiisnudha. Kun immoo laayiviidhaan kan gadhiisnudha jechaadha. Haala kanaan viidiyoon jira. Viidiyoo barbaannu as jala ni gashinaa jechaadha. Kanaafiyyuu viidiyoo jiru asii haala kanaan gadhiisnaa jechaadha. Egaa amma erga banneen booda YouTube kana erga banneen booda amma wantoota garagaraatu jira. Amma YouTube keenya kana verify gochuun nurra jira jechaadha. Akkam jechuun verify jechuun immoo galmeessisuu qabnaa jechaadha. Viidiyoo kana immoo galmeessisuuf maaltu nurraa eegama? Akka galmeessisnuuf immoo YouTube irratti galmeessisuu qabnaa jechaadha. Verify gochuu waan qabnuuf akkas goona. Argitu ishii as channelii maddii jirtu kana as erga viidiyoo keenya kun amma home irra jirra. Bakka amma YouTube haaraa banne kana gara gubbaa kana tuqaan sadiin tokko ni jirti jechaadha. Ishee tuqnaa jechaadha. Ishee irratti term and privacy policy jettu kana ishee yeroo tuqnu haala kanaan nu dhufa. Chromeedhaan just waan hinnaani always jechuun ni dandeessu garuu ani just waan hin barbaadeef jechaadha. Yoo kana ammas isuma kana tuqna. Ishee dura tuqne mallattoo tuqaa sana sadii sana tuqna. Desktop site isa jedhu irra keenya jechaadha. Amma desktop site jechaan
silkii irraa isa bilbilli keenya kun akka kompiitaraatti nu tajaajilaa jechaadha. Amma akkasitti iddoo kana argitanii piroofaayilii kana dura kanaan banee as keessa amma hin jiru jechaadha. Dura kanan banee sun amma kun yuutuubii kan biraati. Isa duraa sun bira laalla jechaadha. Amma kan dura banne jechaadha. Ifama duubatti na deebise. Kunoo amma asitti akkuma argitan kana jalqaba ishee kanan tuqe asitti maaltu dhufe amboo biyya koo kan jettu dhufte jechaadha. Amboo biyya koo jedhu kanan tuqa jechaadha. Egaan amboo biyya koo jedhu ergan tuqeen booda akkasitti dhufe jechaadha. Argitanii irra kaa'eera piroofaayilii waan hin qabneef qubee sanaan isa jedhu kana jechaadha. Ammas mun tuqa jechaadha. Kana roon tuqu YouTube studio kan jedhu ni jira. As immoo maddii kanatti immoo zoom godheen isinitti agarsiisa. Isheen kun ni jirti jechaadha. Mallattoo isheen kunis ni jirti. Fakkeenyaaf YouTube studio kanan tuqaa jechaadha. Ilaalaa YouTube studio kana yoon tuqe. YouTube studio kan jedhu kana jechaadha. Argitanii akkasitti ni dhufa. Erga dhufee booda kunuus seensi jechaadha. Studio isaati YouTube studioodha. Kun kompiitara irrattis haala kanaan nu dhufa jechaadha. YouTube studio kun amma saayizii kompiitara irra keenyeeti jechaadha. Kanaaf maaltu kuna seetan nuti amma hin argitu yoo ta'e zoom hin ta'a jechaadha. Akkasitti as argitanii gara gadiirra asiin karaa harka bitaa keessanii gara gadiirra seetingii kan jettu ni jirti jechaadha. Seetingii kan jedhu kana isaan tuqaa jechaadha. Seetingii amma kaan sirreessina. Seetingii jalatti jeneraalii kana jalatti isa kana yoo argitan asirratti qarshii yeroo kaffaluu jammaruu maaliin akka nu kaffalu jechaadha. US doolaarii irra jira waan ta'eef US doolaariidhaan dhiisna. Chaaneeliin kun immoo chaaneeliin kun asitti amma select country jedha. Amma Itoophiyaan asitti hin taane yuutuubii hin fayyadamtu. Itoophiyaan yuutuubii biyya Itoophiyaa keessa teenye yuutuubii hojjechuu hin dandeenyu. Yuutuubiin nu kaffaluu waan hin dandeenyeef biyya jijjiiruu qabna jechaadha. Kanaaf iyyuu maal goona select country bakka dhufu kanatti argitanii kana jijjiirru malee verify nuun ta'u waan ta'eef amma Afgaanistaan irra jira. Keeniyaa USA biyya Hindii waan baay'ee irra gochuu ni dandeenya. Garuu biyyi Itoophiyaan jedhu ni jira. Garuu Itoophiyaan asseeftii miti jechaadha. Itoophiyaan fayyadamoo waan hin taaneef maalirra Keeniyaa fayyadamna jechaadha. Keeniyaa kunoo amma advanced setting kan jedhus ni jira. Future eligibility isa jedhu kana argitan asitti enable dha jechaadha. Isa kana enable akka ta'u goona jechaadha. Amma verify phone number kana argitan akkuma argaartan eligible isa jedhu kana enable ta'uu qaba waan ta'eef inni kun eligible jedhu asiin gadee kana mallattoo ishee asiin gadee kana akkasitti yeroo takka tuqnaa jechaadha. Achi verify phone number jedha isa tuqna jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa keenya verify gochuu qabna waan ta'eef jechaadha.